gama dinagdeetiin biyya kana gara badhaadhinaatti ceesisuudhaa fi hojii guddaan akka paartii keenyaatti qabannee hojjechaa jirru hiyyummaa dhabamsiisnee badhaadhina waggoottan ittaanan keessatti 2023tti galmoota gurguddaa qabannee jirra. Bara 2040tti immoo biyya kana fakkii badhaadhina addunyaa Itoophiyaa fakkii badhaadhina addunyaa taate ijaaruudhaa fi tattaaffii olaanaan taasifamaa jira jechuudha. Kanaaf akka naannoo keenyaattis gama tokkoon dinagdee cimaa ijaaruu danda'u nurra jiraataa jennee halkaniif guyyaa sochii caasaan keenya olii amma gara gadiitti taasisaa jira. Misooma waliigalaa badhaadhina waliigalaa fiduudhaaf immoo humnoota misoomaa ta'an sadan fayyadamuu danda'u nurra jira jennee karoorsinee hojjechaa jirra. Misooma fiduu kan danda'u jennee kan yaadnu akka amantaa keenyaatti dhimmoo humnoota gurguddoo sadii jennee kan hojjechaa jirru. Humni guddaan humna uummataa yookiin humna maatii, humna nama dhuunfaati jennee kan fudhannu. Kanaaf maatiin hundi hiyyummaa keessaa bahuu kan danda'u hojjechuu yoo danda'e, tattaafachuu yoo danda'e, namni tattaaffii isaatiin hiyyummaa keessaa bahuu kan danda'u jennee kan amanaa jirru jechuudha. Kanaaf kana gochuudhaaf qonnaan bulaadhaa fi horsiisee bulaan akkasumas jiraattoti magaalaa, dargaggoonni, dubartooti, abbootiin qabeenyaa akka dhuunfaatti namooti socho'uu danda'an, akka maatiitti namooti socho'uu danda'an hundi socho'anii hiyyummaa keessaa bahuudhaaf tattaaffii gochuu qaban hunda akka godhan hojii guddaan hojjetamaa jira. Kana yoo goone humna misoomaa piilaarii tokko ijaaraa jirra jechuudha. Humni misoomaa kan biraan humna uummataati. Akka hundi keenya beeknu naannoo keenya naannoo Oromiyaa keessatti waggoottan 5-6 darban humna uummataatiin yookiin tajaajila lammummaatiin hojiin naannoo keenya keessatti hojjetamaa jiru hojii ajaa'ibsiisaadha jechuudha. Keessattuu dhimmoota gurguddaa kaasnee fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf buusaa gonofaa akka naannoo keenyaatti dhaabbatee tajaajila kennaa jiru yoo fudhannee buusaa gonofaan hirmaannaa uummataatiin miseensota gara miliyoona 27 fi isaa olii hamma bara kanaatti horatee miseensoti kun baatii baatiidhaan fedhii isaanii irratti hundaa'ee dhaabbata kanaaf maallaqa kontribiut godhaa jiru. Maallaqa kontribiut ta'aa jiru kanaan immoo mootummaan naannoo keenyaa fi uummati Oromoo bakka gargaarsi biraan utuu san barbaachisin bakka rakkoon addaa isa qunnametti kana fayyadamuudhaan uummata gargaaruu haalli inni itti jalqabeetu jira. Isa duwwaa miti gaachana sirnaa jennee nageenya keenya amansiisaa taasisuudhaa fi hojii hojjechaa jirrutu jira. Tajaajila lammummaatiin immoo manneen harka qalleeyyii nyaata barataa fi dhimmoota kana fakkaatan irratti xiyyeeffannoo guddaa kenninee hojjechaa jirra. Isa duwwaa miti tajaajila lammummaatiin yookiin humna waloo humna uummataa kanaan piroojeektooti 1000 lakkaa'aman waggoottan 5 darban hojjetamanii tajaajila uummata keenyaaf oolaa jiru. Deemee isaan kun piilaarii lammaffaa ta'anii misooma humnoota fiduu danda'an keessaa isaan lammaffaadha jechuudha. Sadaffaan humni fayyadamnu humna mootummaati. Humna mootummaa bajeetii mootummaa akka hundi keenya beeknu murtaa'aadha. Kanaaf humna nama dhuunfaa, humna walootii fi humna mootummaa fayyadamuudhaan misooma badhaadhina waliigalaa kana fiduu danda'u nurra jira jennee karoorsinee hojjechaa jirra. Ija kanaan yeroo laallu waggoottan 5 darbanii fi bara kanas bara 2018 kana keessatti miseensotii fi hooggantooti paartii keenya sadarkaa gandaarraa jalqabanii hamma naannootti jiran gama tokkoon humnoota misoomaa kana qindeessuudhaan humnooti kun karaa bu'a qabeessa ta'een hojjetanii waltumsanii qindoomanii hojjetanii misooma barbaadame kana fiduu akka danda'an tumsa olaanaa taasisaa jirra. Gama biraadhaan immoo hooggantootii fi miseensoti keenya sadarkaa hundarra jiran hojiiwwanii fi ergama kenname kana keessatti adda durummaadhaan gahee isaanii akka bahan. Fakkeenyaaf qonnaan bulaan keenya inisheetiifoota misooma baadiyyaa fi misooma magaalaa keessatti kennaman ofiisaa adda durummaadhaan akka hirmaatu. Dursee ofiisaa uummata qindeessee hiyyummaa keessaa ba'uu akka jalqabu, badhaadhina fiduu akka jalqabu gochuu danda'u nurra jira jennee karaa rool moodel ta'e miseensoti keenyaa fi hooggansi keenya akka hojjetu taasisaa jirra. Kana gochuu keenyaan waggoottan 5 darbanii fi bara kanas fudhannee yoo laallu dinagdee keenya irratti jijjiirama fiduudhaaf hojiin hojjenne hojii bu'a qabeessa ta'ee fi daandii milkaa'inarra jiraachuu keenya qabatamaadhaan kan agarsiisu jechuudha. Gama kanaan yeroo laallu inisheetiiviin keenya karaa misooma qonnaa fudhannee yoo laallu sadarkaa olaanaadhaan hojiirra oolaa jiru. Magaala keessatti inisheetiiviin qabannee deemaa jirru hojii bu'a qabeessa ta'e fidaa jira. Misooma hawaasummaa keessatti gama barnootaatiin gama fayyaatiin
kufaatiidhaa fi cabinsa naannoo hawaasummaatti qabnu deebisnee ijaaruudhaaf hojiin hojjechaa jirru tarkaanfiiwwan gaggaarii bu'aa gaggaarii fidaa jiru gama dinagdeetiinis fudhannee olaallu waliigalaan tattaaffiin akka paartiitti taasisaa jirruu fi galma keenya sana bira ga'uudhaaf taasisaa jirru imala milkaa'inaa imala sirriirra jiraachuusaa qabatamaadhaan kan agarsiisu jechuudha.